kitaaba isaa isinitti fida. Kitaabni kun kan isaati kan Maartin Luuseriiti. Sirguu jirtaniimi. History of the Life Writings and the Doctrines jedheeti ka dubbatu kana Maartin Luusertu dubbata. Akka jedhu arguu jirtan bakka kanatti akka jedheetiin dubbatu yoo isin mul'atu jiraate akka kiyyatti jedha fuula 184 irratti jechuudha. Akka kiyyatti jedha dubartoota hedduu fuudhaan dhoowwuu jedheetiin dubbata. Maaliif jennaan kitaabban qulqulluun guutuun isaaniitu dubartoota baay'isuu hayyamaniitiin jiranii jedha. Kitaabban duriidha jechuudha. Dubartii takkaa ol fudhachuu hin dhoowwine jedha. Ani ofii kiyyaan dhoowwu jedheetiin dubbata. Kana kan dubbatu Maartin Luuser mataa isaati. Anaa miti. Maartin Luuser mataa isaatu dubbataa jechuudha. Sinigaltee ani dubartoota hedduu wanna kana dhoowwuu hin danda'u, dubartoota hedduu fuudhuu dhoowwuu hin danda'u jedha. Tamaam? Maaliif jennaan barreeffamni duraaniidha guutuun isaaniitu waan kanan dhoowwine. Waan kanan dhoowwine. Dubartii takkaa ol hin fuudhinaa jedheetiin ka dubbate illee hin jiru. Isaanumatu lafaa kaaniitiin dhoowwaa malee. Kana qofaa miti Maartin Luuser qofaa miti. Fakkeenyaaf amma Oroma Kiristaanaa keessa Women Church and the State ka jedhu kana arguu jirtanii miti isaa. Kanallee kan barreesse namoota wannaati. Namootuma wannaati eenyu kana charchii keessatti dalagaatiin tura warra duraaniidha jechuudha. Namni kunillee akkasuma illee dubbata. Kitaabni qulqulluun dubartoota hedduu fuudhuu bifa qulqulluu ta'een dubartoota hedduu fuudhuu bakka tokkotu barraa'eetiin jiru. Dubartoota hedduu fuudhuun dhoowwuun barraa'eetiin hin jiru jedha. Sinigaltee dubartoota hedduu fuudhuun dhoowwamaadha jedhamee barraa'eetiin hin jiru. Dubartoota hedduu fuudhuun guutuun guututti dhoowwamaadha jedhamee barraa'eetiin hin jiru jedheetiin dubbata. Maaliif jennan Isaayyaas keessatti Isaayyaas bakka baay'eetti jechuudha. Dubartoota hedduu fuudhuun akka hayyamamaa ta'e hin dubbata macaafa keessatti. Dubartoota hedduu fuudhuun fakkeenyaaf amma Isaayyaas boqonnaa wannaani boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti dubartoota torba akka fuudhan dubbata. Wannaa keessa macaafni jechuudha. Namni tokko dubartoota torba mee fakkeenya isinii banee isinii dubbisa. Isaayyaas kottuu boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Yeroo sanatti dubartoonni torba dhiira tokko qabatanii nuyi buddeena ofii qabnu hin nyaanna, uffata ofii qabnu hin uffanna, arrabsamuun keenya akka hafuutti maqaa keetii akka waamnu duwwaa nuuf godhi hin jedhuun jedha. Yommus wanti Waaqayyo lafarratti biqilchu miidhagaadhaa fi ulfina qabeessa ta'a jedha. Sinigaltee amma kan inni dubbataa jiru fuulduratti wanni kun ni argamaa jedhee dubbachuu jira. Dubartoonni torba dhiira tokkichaaf jechuudha. Wanni kun Waaqayyotu godha waan fuulduratti dhufu jedheetiin dubbata. Dabalataan ammas ammoo dabalataan seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 4 jechuutti yaada banneetiin dubbifname. Maal jedhaa? Otoo isaan gadi hin cicciisin dura kunoo warri mandara sana namoonni 30 dargaggoon boqonnaa 4 lakkoofsa 19 ta'a. Bismillah. Akkana jedhee dubbata. Laameek dubartoota lama fuudhee jedha. Laameek dubartoota lama fuudhee jedheetiin dubbata. Sinigaltee Laameek dubartoota lama fuudhee jedhee dubbata. Kana maleellee ka duuba seera moototaa keessatti abbootii firdii keessatti illee wanni kun dubbatamee jira. Bakka hedduutti kaafameetiin jira. Bakka hedduutti wanni kun kaafameetiin jira. Akka wanni kun hayyamamu jechuudha. Dubartoota hedduu fuudhu. Salamoon silaayyuu dubartii 1,000 fuudhe. Salamoon dubartii 1,000 fuudhe jedhamee dubbatameetiin jira. Dabalataan ammas ammoo isa qofallee osoo hin taane Salamoon qofa osoo hin taane Daawitillee baay'ee fuudheetiin jira. Inumaa Waaqayyo siif dabalaa jedheen. Waaqayyo siif dabalaa jedheen. Sinigaltee kun aadaa Oromoo keessatti illee beekamaadha. Oromoon illee baay'isanii fuudhuun dirqama. Baay'isanii fuudhuun akka waan gaariitti ilaalan malee akka waan hamaatti ilaalan. Dubartoonni osoo silaa furmaata Islaamummaan kaa'e kan osoo hordofanii silaa seera Islaamummaan kaa'e wajjin Islaamummaan gaafa dubartii lama godhatteetiin fuutu akkaataa isiin tayyamtu seera mataa isaatiin. Akkana jechuun jajjabeessee Islaamummaan haqa dalaguu wajjin walqixxeessuu wajjin fuudhuu qabdaa jedheeti lafa kaa'a. Walqixxeessuu wajjin. Tamaam. Akka Islaamummaan jedhu kanatti osoo ka deemamu taate yeroo takkanaaf eegee obsaa. Sila okko akka Islaamummaan deemu kana akka Islaamummaan jedhu kanatti osoo ka deemamu taate sila furmaanni guutuutu argama. Furmaanni baay'eetu argama. Dubartoonni amma lafatti haftee waggaa 25 geessu kun silaan geessu. Dubartoonni amma lafatti hafteetiin akkanatti namni sagaagalummaa gayyaa silaa tiiktookii kanarraa akkana dubartiin nu rakkiftudha. Namni seera Islaamummaan jedhu kana silaa dhiisee osoo akka Islaamummaan jedhu kanatti silaa seerri ka deemamu taate silaa irra kana tiiktookarraa dubartiin akkanatti xalaaqamtee dubartiin gadhiifamtee rakkattee akkanatti taheerumte gabbaatee akkanatti nurratti ni jitu sila. Sila wanni hundi isaa tasgabbaa'ee nagaan jiraan. Sinigaltee akka Islaamummaan jedhu kanatti osoo ka deemu taate. Laakiin furmaata Islaamummaa ummanni Islaamaalleen gara warra wannaadhaa kana godhe gara warra dhihaadhaa godhe dubartiin masaan hin feenu. Erga sana ammoo
hawaasni tayyib isiin jechuun isii waanuma dhugaatii cinaa tokkoon jechuun inuma qabdi. Laakiin akka waan haraama guddaa wayii ta'etti ilaaluun sirriidhaa miti inni kun. Sirriidhaa miti inni kun. Sinii galtee? Silaa irra kana Awurooppaan akkana galaafatamte kun akkanatti hin galaafatamtu. Sagaagalummaa dubartii 90 godhu dubartii nama meeqa? Fakkeenyaaf amma Awurooppaa keessatti warra faranjii kana keessatti parsentiin keessattuu ammoo fakkeenya biyyoota akka Ameerikaa keessatti parsentii dhibba keessa dhibba dubartiin hedduun isaanii gudeedamanii jiran jedheetiin gabaasu jira. Rabbii keessanii jira. Dubartiin gudeedamne hin jirtu jechuudha bara. Takka dirqamaan takka ammoo wanna godhamu sossobamtee jechuudha. Hin jirtu jedhan dubartiin gudeedamne jechuudha. Guutuu isii gudeedamtee dhumachuu jirti jechuudha. Sini galtee. Kana kan gochuu jiru sababa isiin heeruma umrii isiidhaa achi dheeressanii tokko umrii isaaniidhaa achi dheeressanii tokko lammaffadha ammoo erga achi dheeratteen booda umrii haganatti heerumtuudhaan achi siisan erga sanii ammoo dubartiin lafattafaa deemte erga sanii ammoo ba'aa hawaasa irratti san boodaanii dirqama isiidhaa isiin illee fedhii waan qabduuf jecha gabbaatee dhiiran taane wajjin wal qunnamtii gooti san boodaan ammoo ilma abbaan qabne dhalti ilmi abbaan qabne lafarra guuta wanni akkana nama arrabsu kun akkasitti baay'ataa jechuudha. Wanni lafarra guutee ammoo wanni waa arrabsu kun akkasitti baay'ataa jechuudha. Osoo seera islaamummaan jedhe kanaan akka islaamummaan jedhetti ka deemu taate silaa dhiirri gurguddaan bar warra isin dura warri seenaa hojjete warra san. Ayyaatole nagaa jirta gadaa? Nagaa kooti akkam isin? Fayyaadha alhamdulillah jirta? Ndira kono nagaadha isin? Waan gaafattu qabdaa? Waan dubbattu qabdaa? Xiqqoo waanuma islaamummaa kanarraan gaafii qaba. Okay, itti fufi. Islaamummaa jechuun maal jechuudha? Kanumarraan eegala. Islaamummaa jechuun rabbiif masakamuu jechuudha. Rabbiif maal ta'u jechuudha? Masakamuu jechuudha. Rabbiif masakamuu jechuudha. Fedha kan keedhaa rabbiif kenniteeti waan rabbiin jedhe malee waan bira dalaguu dhiisu jechuudha. Ati islaama ta'e eenyu siin jedhe? Rabbi tunaan jedhe. Eessatti siin jedhe? Quraana keessatti. Quraanni jecha rabbiiti? Jecha rabbiiti. Rabbiin ni argama? Lakki jaaniin argamu. Jaanii jechuun amma arguu hin dandeenyu garuu guyyaa qiyaamaa malee amma arguu hin danda'amu. Muusaanuu alayhi salaam sidnatti mul'adhu jennaan rabbiin arguu hin dandeessu jedheen. Ni dubbata? Ni dubbate. Quraana isa dubbateere? Isa dubbate. Eenyutti dubbate? Jibriilitti alayhi salaam. Jibriil jedhama malaayikaa Jibriil jedhamu jira kan isin Gabriel jettanii isatu nabiyyoota dhufee waa hima. Karaa malaayikaatiin namatti dubbata. Ergama karaa sadiin namatti dubbata inni. Tokko keessaa karaa malaayikaatiin malaayikaa ergee dubbata. Takka ammoo keessa namatti rabbiin waan beeksa gochuu barbaadu isaan keessa namatti ka'a. Takka karaa abjuu fa'anilleen yeroo rabbiin subhaanahu ta'ala nabiyyootatti waa mul'isa. Dabalataan ammas ammoo namatti illee dubbata dubbii isaallee dhageessisa. Fakkeenya Muusaa alayhi salaam Muusaa kan jedhamu nabiyyitu jira. Isin Muusaa jettaniin isitti dubbatee jira sagalee isaatti dhageessise. Ayyee bareedaadha. Amma quraana kana isumatu dubbate jechuudha. Isuma dubbate. Jibriiltu barreesse quraana kana. Dakki Jibriil hin barreessine Jibriil dhufeetiin dubbiidha malee quraanni jechi dubbiidhaan dhufe malee barreeffamaan hin dhufne. Nabiyyi Muhammad nama waa barreessanii fi Nabi Muhammad nama waa barreessuu fi dubbisuu beekulleedha miti. Dubbii keessa isaaniidhaa kaa'ameedha kun. Qalbii isaanii irratti keessa isaaniitti rabbiin Jibriil dhufeetiin keessa isaaniitti isaan qabsiisee erga sani Nabi Muhammad ummatatti himan. Ayyee ati amma fakkeenyaaf wanti ijaan hin argamne tokko yoo sitti dubbate waan sitti dubbate sana ni beektaa? Akkamiin natti dubbata waan hin argine tokko? Maaltu na dubbata isaan waan ijaan argine waan natti dubbate hin argine takkaan. Sitti dubbatamu waan hin beeku nama maraataa yoo ta'e malee namni waan hin argine akkamiin natti dubbata isaa? Wanni tokko yoo natti dubbate wanni sun beekamuu qaba. Wanni waa wayiitti natti dubbata malee wanni hin beekamne akkamiin natti mul'ata? Akkamiin natti dubbata isaa? Baay'ee bareedaadha laale. Amma fakkeenyaaf
Allaan ijaan hin argamu ni dubbataa jette yoo ka'ee allaan akka fakkeenyaatti sitti dubbate jechuun wanti sitti dubbate sun allaa ta'uusaa akkamitti beekta waan boca hin qabne bifa hin qabu. Maal Muusaadhaatti dubbatee rabbiin ana jedhee jira si galtee ani Allaahidha jedheetti dubbatee jira Muusaadhaan. Nabi Muhammadiin ammoo alayhi salaatu wasalaam karaa malaayikaatti dubbatee siin jedhe. Malaayikaa immoo Nabi Muhammad arganii jiran. Malaayikaa Jibriiliin alayhi salaam bifa isaatiin illee arganii jiran yeroo inni nama fakkaatee dhufu illee arganii jiran lamaan iyyuu. Sahaba Nabi Muhammadii miti barattoonni Nabi Muhammad iyyuu arganii jiran. Sahih Muslim keessa Sahih Muslim boqonnaa Sahih Bukhariidha boqonnaa wanne Sahih Bukhariidha hadiis 50 irratti jira. Barattoonni Nabi Muhammad iyyuu arganii jira yeroo inni nama fakkaatee dhufe Nabi Muhammad wajjin haasa'u. Waan inni dubbatellee dhagaa turan. Amma laala asirratti gaaffii nan si gaafadhu. Jinniin akkam bifa qaba ni argama. Waan jinniidha. Jinniin maal ummata biraati ummata. Maal jinniin nama dubbatti moo dhufte? Amma wanni Muhammaditti dubbatu sun eenyu akka ta'e maalitti beekama? Quraanni kun jecha rabbii ta'u rabbiin ijaan hin argamu waan ijaan hin argamne tokko yoo isatti dubbate akkamittiin isaan natti dubbatee jedhee amanuu danda'a. Rabbitu dhufeetti dubbatee miti afaan Oromoon hubatu laata yaa jamaa. Mee waan mataa keessa duraan qabdu san gatiiti waan na dhageeffadhume maal siin jedhe si deebisan. Eenyutu Nabi Muhammaditti dhufeetti dubbatee siin jedhe. Jibriiltu itti dubbatee jette. Jibriil rabbii miti malaayikaadha beeki. Jibriil ammoo nama fakkaatee illee dhufeetti mul'atee jira bifa isaatiin illee arganii jiranii yeroo inni dubbatu barattoonni Nabi Muhammad iyyuu arganii jiranii siin jechuu jira afaan Oromoo. Barattoonni Nabi Muhammad yeroo hedduu irra deddeebi'anii arganii jira yeroo inni dhufee Nabi Muhammad wajjin haasa'u waan inni haasa'ullee dhageeffatanii jiran. Sahih Bukhaarii Sahih Muslim irrallee jira. Yeroo Jibriil wajjin haasa'u. Yeroo Jibriil dhufee Nabi Muhammad wajjin haasa'u arganiillee jiran. Kanaafuu quraanni kun amma jecha Jibriil malee jecha rabbii miti jechuudha. Lakki Jibriil rabbiirraa fide. Si galtee Jibriil ajaja rabbiitiin deema rabbiitu dubbadhu jedheen malee rabbiitu hime akkana jedhiitti himi jennaan dhufeetiin Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wasalaam hime. Si galtee inni dhugaadha dubbatee jira. Dubbachuu jechuun Jibriil alayhi salaam wagguu dubbatu jecha ofii dubbatee miti jecha rabbiidha dubbatee Nabi Muhammaditti geesse. Nabi Muhammad illee jecha san dubbatanii uummatatti geessan karaa ergamummaatiin. Malee Jibriil kan dubbate karaa ergamummaatiin. Si galtee malee ofii sarara kaasee hin dubbanne. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wagguu waa isaadha dubbatu wamaa natanazzalu illaa bi'amri rabbika jedha Jibriil alayhi salaam. Nabi Muhammad maaliif turtan jedhee Nabi Muhammad Jibriil hin gaafannaan nuti ajaja rabbii kan keetiitiin malee hin buunu ajaja rabbiitiin malee hin deemnu jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malaayikaan kunni hundi isaanii laa ya'suuna Allah ma amaran wa yaf'aluuna maa yu'maruun waan ajajaman hojjetan malee ofirraa kaasanii waan rabbiin isaan hin ajajne hojjetanii jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Amma sammuu Jibriil amaanaa baatee dhufe waan rabbi itti hime dhufe fidee dhufe malee jecha isaadha ofirraa uumeetiin hin finne akkas. Bareedaadha. Amma Muhammadii saala Jibriiliin argee jira. Dhiira moo dhalaadha Jibriil? Lakki malaayikaadhaan akkas hin jedhamu goobazii koo. Malaayikaan uumama rabbiiti malee saala dhiira dubartiin jedhamu. Jibriil alayhi salaam malaayikaa. Muhammadii alaasitti gaawwaa olamansiisaa deemna. Amma fakkeenyaaf gaafa inni quraana itti fidu Muhammadii argee irraa fuudhee jechaa jirtaami. Saala isaas arge wanta jaan argame tokko saala isaallee ni agartaamire. Dhiira moo dhalaadha Jibriil? Malaayikaadhaan akkana hin jedhamu siin jedhe. Malaayikaan dhiira dhala hin jedhamtu. Akki siin jedhe malaayikaa rabbiin uumama malee akka keenya kana waliin horan. Waliin dhalchan malaayikaan kan wal dhalchuu yookaan ammoo wal horuu jinnii fi nama malee malaayikaan waliin horan akka keenya kanatti jechuudha. Galtee kanarratti ragaan hin jiru. Jibriil wagguu jedhamu uumama Jibriil jedhamudha malee malaayikaa Jibriil jedhama malee saala akka jettu sun sirriidhaa miti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam gaafa Jibriilin argan koola isaa yookaan ammoo koochoon isaadhaa wannaa kana koochoo 700 qabaa jedhan 600 qabaa jedhan Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wasalaam 600 kan qabu dachii kan wannaa samii kana jidduu samii gubbaa kana guutuu kan cufee jiru argee jedhan guddina isaarra jechuudha. Malaayikaa guddaadha. Kana keessa ammoo saala maaliif akka saala isaatti haajomteen hin beeku. Gaaffii faayidaa hin qabne gaafachuu jirta baay'isawee. Xiqqoo siidaachi waan faayidaa qabu gaafadhu. Ani maa faayidaa qaba jedhee si gaafachuu jira bara amma fakkeenyaaf wanta qaamaan argamu tokkotu quraana kana Muhammaditti fidee jette qaamaan argee raayisa mitiiti saabonni isaa wajjin turan iyyuu arganiiru naan jette. Eeyywa yeroo nama fakkaatudha. Ka sahaabaan argan yeroo nama fakkaatee dhufuudha. Malaayikaan. Saniifuu wanti ijaan laale amma laakami beektaa awwal wanti boca qabu takka
Yoo bineensa ta'e bineensa akkasiitii, yoo simbira ta'e simbira akkasiitii, yoo nama ta'e immoo nama akkasiitii jettee waan boca isaa agarte takka irraa dubbachuu akkamittiin hin dandeessu ati. Maal dhakaan Mee ergata? Jibriil Dhakaan dhiira moo dhalaadhaan jettaas no? maal fakkaatee itti Muka dhufe ni gaafas maal fakkaatee quraana kana baatee itti fide maal Muhammad? fakkaatee dhufee jedhi malee ati Jibriil mataa isaadhaan jedhin. Maal fakkaatee dhufee kan jedhu nama fakkaatee dhufee yeroo Dihiyatal Kalbii nama jedhamu jira. Isa fakkaatee yeroo dhufullee jira. Sigaltee dhiira fakkaatee ittiin dhufa hogguu dhufu nama fakkaatee hogguu dhufu. Kan ammoo quraana qofa keessaa miti Daani'eel illee dubbata. Daani'eel irratti illee jira wanni kuni Daani'eel boqonnaa 9 yoo dubbiste nama fakkaatee Gabreeliin natti dhufee jedha. Nama ta fakkaatee natti dhufee jedha. Malaayikaan nama fakkaatee ni dhufan. Kanaafuu sheexaan irra jiru. Uummata kan akkam godha yaa dhiiroo. Kalaas natti hin bilbilina yaa abbaa warreen arguu jirtan. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Ifama obboleessa keenya Akkasii waan faayidaa qabu gaafadhu mee gada. Ani maa faayidaa qaba jedheen si gaafachuu jira bar maal gaaffii tokko goraan si gaafadhe awwal fakkeenyaaf Jibriil gaafa quraana itti fidee qaamaan mul'atee dhuma Muhammaditti fidee jette amma fakkeenyaaf wanti bifaan natti mul'ate tokko yoo natti dhufee boca isaa tokko himuu yoo nama Nama ta'e fakkaatee saala hogguu isaa dhufu dhiira fakkaatee dhufaa siin jedhe si gabaabsee jira. Itti fufi. dhiira jechuudha Yeroo saniifuu nama sana fakkaate Jibriil fakkaatee mataa isaadhaan jedhiniiti yeroo nama fakkaate maal fakkaatee dhufaa jedhe akkas jedhi malee. kana dhiira jedhee man bira darbagaa dhiira fakkaatee itti dhufe erga jettee dhiiruma jedheen dare dhiira jedhee darbu Lakki akkasii miti. Maal ati mee gaafee wal fakkaatu si gaafadha. Gaafa Daani'eelitti wannaan dhufu gaafa Daani'eelitti fakkaatu dubartii moo dhiira fakkaatee itti dhufe. gaafa eenyutti dhufu Gaafa Daani'eelitti mul'atu Gabreeliin nama fakkaatee gaafa itti mul'atu. Daani'elii eessatti boolla leencaa keessa moo iddoo kamitti moo eessatti itti Boolla mul'ate? leencaa keessa maali? Daani'eel weetaa mul'ata hiikuuf maal jedha Gabreeliin nama fakkaatee natti dhufee jedha. Nama ta'ee natti dhufee jedha. Isa laal sadii ta'anii yeroo misaaksaa diraa qabdinee goofaa yeroo ibidda dachaa torbatti darbataman iyyuu mallattoon nama sadaffaa achi keessa jira bifa namaa kan fakkaatu jedha isaan Isaa maqaan. miti kasiin jedhani. Isaa miti Gabreeliin jedha. Gabreeliin nama fakkaatee natti dhufee nama fakkaatee na bira ga'ee jedha. Saniifuu gaafa quraana geessesi nammoo fakkaatee itti dhaqe yoo jenne deebii gaadha jechuudha. Okay, mee sanirra mee si gabaabsa. Gaafa Gabreeliin Maryamitti dhufu maal fakkaatee itti dhufe? Maariyaamitti dhufee isaan beekuun Maryamitti hin dubbanne isa Gabreeliin? itti dubbachuu isaan beekuun. Maal Luuqaas irra jira. Luuqaas boqonnaa tokko irra jira. Ani Gabreelii isa Waaqayyo bira dhaabbatu jedhee dubbatee jira. Eenyutu dubbate jecha kana Luqaastu dubbate? Luuqaas dubbate. Walumaa gala dhimmi baay'ee aannan ilaallatu obboleessa maaliifi Ati maalidha? Maalitti amantaati? Yesuus illee Israa'eliif dhufe waan ta'eef ani dhufaatii Yesuus irraallee dantaan qabu. Naam maalitti amantaati? Ati maalitti amantaati? Ani kiristaanan ture garuu ammatti amantii dhugaa tokko yoon adda baafadhe amantii gara fuulduraatti amantii tokko qabaachuun fedha. Hojii tole. Itti akkas taanaani ammatti amantiin qabdu amantii gadhaabataan qabdu itti fufeeyye. Saniifiyyuu nama ta'uu Yesuus illee nan beeka. Yesuus nama akka kootii akka keetii akka ta'e sanarraa gaaffii hin qabu nama nyaataa dhugaa jiraachaa addunyaa kanarraa akka inni itti ture sun beekamaadha. Sun nama ta'uu isaarraan shakkii hin qabu. Saniifuu inni kan biraa waan si gaafachuu barbaade waa'ee jannataa irraati. Amma fakkeenyaaf Osoo achi hin dhaqin dura waan tokko qulqulleessaa deemna. Ati wanni ati gaafattu jirtu waan xiqqoo xiqqoodha si galte. Waan beezikii gaafachuutti hin jirtu. Dura waan xiqqoo xiqqoo ati rabbiin tokkicha akka jirutti amantaati. Achirraa jalqabna. Waaqni tokkichi moo mirkaneeffachuuf hin deema ka amma akkamiin beektaa siimeetiin jira bara. Isa ragaa guutuu qabu mirkaneeffadheetiin itti amanuu barbaadaa siin jechuutti hin jira. Beeke ati waaqni tokkichi sammuu kan keetiin si gaafachuu jira. Waaqni tokkichi akka jirutti amantaa. Fakkeenya waaqeffataan itti amanaa addunyaan guutuun warra wannaa kana si galtee warra rabbiin hin jiru jedhullee jira gariin isaadha garuu kijiban guutuu isaatu namni guutuun isaatu rabbiin akka jiru ni beeka. Itti amantaa waaqni tokkichi akka jiru. Waaqni tokkicha akka inni jiru moo? Waaqni tokkichi jiraachuu maali nama? Okay, gaariidha. Waaqni tokkichi jiru sun eessa jira? Nama fakkaatamoo namaan ala jira jettee amantaati? Bakka argama isaallee murteessuu hin danda'u bifallee qaban jedhu garuu akkasumatti ani uumamaa wanti na uume takka jira edeenii nama.
Okay, Wanti eessa narratti jira? aangoo qabu tokko. Wanni suni uumamaan dura jira jettamu uumamaan booda jira jetta. Wanta uumama uumeen siin jechuu jira bara. Wanti uumama uume takka jiraan siin jechuu jira bara. Wanti uumaan uumamaa tokko uumama booddee jira. Okay. Uumaan kan keessun uumaan ati jettu sun uumaa sanii bagatti amante sun gaariidha. Ijjannoo xiqqoo si'achi siiqu jirra. Uumaan sun erga jiraate uumaan suni namoota kanaaf waan gaarii wayiidha. Waan kana hojjedhaa waan kana hin hojjetina jedheetiin akeekamu garaatti sila gaarii ta'etti akeekamuun akeeku. Fakkeenyaaf waan akkanaa hojjedhu waan akkasii akka godhii akkana godhii sana godhii kan jedhamu ani agartee xiqqoo dhiifama naa godhe malee baay'eebilii kana akka istirii saba takkaattiin Baay'eelli sin gaafanne ani. Baay'eelli sin gaafanne Quraanallee sin gaafanne. waan isin jechuuf deemuu qaba. Rabbiin akkanattiin yookaan waaqni tokkichi sun immoo ragaa qabatamaadhaan ilma namaa kana akka ilmi namaa jiraatu ragaa kenneera isa jedhamu sana yoo ragaan ni kenne sana arge immoo ni nama na ammatti garuu waan hin argine. Lakki ani kan si gaafadhe ani kanaa miti. Kanaas miti kana itti amantu miti. Ani kasiin jedhe Waaqayyo ati itti amantu sun nama qajeelchuu qabamu hin qabuu siin jedhe. Fakkeenya si uumeetumaan si dhiise moo waan akkana dalage waan akkasiin dalagin siin jedhe. Anamma eeganuma meeqaanaan waan seera natti kennes hin qabu. Ani kan seeraan arge yoo jiraate heeraaf seera biyya lafaa kanaan arge. Ati akkas taanaan akka ati jechaa jirtutti uumamni nama jedhamu kuni horiidhaan garaagarummaa hin qabu jechuu jirta jechuudha. Seera biraa waan naa kenname nagarre kaanii heeraaf seera akkas taanaan akkuma siin jedhe kana bar akkuma siin jedhe kana ati akka jechaa jirtutti horiidhaan fakkeenyaa fi hoolaa fi namni garaagarummaa hin qabu re'ee fi namni garaagarummaa hin qabu jechuu jirta. Seerri ittiin kennamne Waaqayyo na uume jette. Eegasii uume ammoo akkanuma na dhiise erga jette atii fi amma hoolaan garaagarummaa hin qabdan re'een saanii sangaan kun garaagarummaa hin qabu jechuu. Kun sirriidhaa miti yaa gadaa. Kun sirriidhaa miti. Waaqayyo osoo nun qajeelchine akkanumatti nu dhiisa waan kana dalagaa waan kana hin dalaginaa jedheetiin sammuu nu kenne waan kana dalagaa waan kana hin dalaginaa jedheetiin osoo hin dubbatin akkanuma nu dhiise nu uume nu dhiisa waati jette kun sirriidhaa miti. Kun sirriidhaa miti. Laale barga anama waan isin jechuu jiru akkamitti nu ajaje eessatti nu ajaje sanan baruu deemaadha. Maal jette? Eessatti nu ajaje akkamitti nu ajaje yoo jiraate akkaataa ajaja isaatii nama Muusaa beekeetiin lafanni itti kanan godhin sanan godhin naan jedhe san eessatti akka inni na ajajeen baruuf deemaadha nama. Dura na ajajuu qabaatti amanuu qabdaati. Fakkeenyaaf amma dura eessatti na ajajeen achi dabruun dura na ajajuu qabaa. Waan kana waan gaarii fi waan hamaa addaan naa baasuu qaba Waaqayyo jettee erga itti amanti. Rabbiin waan gaarii fi waan hamaa addaan baasuu qaba yoo jette karaa kamiin adda naa baase itti amanuu itti seenta jechuudha. Takka karaa sammuutiin naa ajaji naa hime jechuu dandeessa takka karaa nabiyyootatiin. Garuu loojikaalii akkanumatti yoo teessee ilaalte yeroo takka na dhageeffadhu. Loojikaalii akkanumatti teessee yoo ilaalte Rabbiin nama uumee ka'e sammuu itti godhee ka'e beeladaa fi horii addaan baasee nama kana xiqqoo siidha wayyaa godhee ka'e addunyaa kan itti kennee ka'e waan gaariif waan hamaa osoo addaan baasin akkanumatti dhiigatti dhiise jechuun sirriidhaa miti. Rabbiin waan gaariif waan hamaa addaan baasee barsiisee jira. Karaa kamiin barsiise? Karaa nabiyyootaatiin. Isa akkana sirriitti hubachuudha qabda. Dura garuu waan kanatti seenuudhaan dura maal hubachuu qabda? Rabbiin waan gaariif waan hamaa nama barsiisuu qabamu hin qabu. In qaba jettee watti amante karaa ittiin barsiisee hubachuu dandeessa. Lakki hin qabu yoo ati jette ammoo akkana jechuun gaafa san beeladaadhaan nuti garaagarummaa hin qabnu sa'aa fi nuti garaagarummaa hin qabnu jechuu jirta jechuudha. Inni kun sirriidhaa miti. Akkanumatti Rabbiin nama uumee akkanumatti jiraadhaa akka barbaaddan wal godhaa jedheetuma yoo dhiise jette kun sirriidhaa miti. Kanaafuu waan gootu ati dura Rabbiin waan gaariif waan hamaa addaan baasee nu barsiisuu qabaa. Qaba jechuun dirqama isarra jiru jennee dubbachuu baanu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkanumatti yoo teessee ilaalte jechuudha. Rabbiin waan kana addaan baasa jettee hubachuu dandeessa. Erga sani hoo karaa kamiin Rabbiin addaan nu baasa? Karaa nabiyyootaatiin. Nabiyyoota erge qaba dachii kanarratti. Nabiyyooti kun ammoo Muusaa, Ibrahim, Ciisaa, alayhi salaam, Yesuus ka'ee kiristaanii jedhuun Abrahaam, Nuh achi durallee nabiyyoota baay'ee erge addunyaa kanarratti. Warra nabiyyoota kana didde Rabbiin balleessee jira. Akka Fir'aawni warroota hedduu balleessee jira Rabbiin. Warra isin dura badan jechuudha. Nabiyyoota kana tole jedhaa jedhee Rabbiin erge. Nabiyyoota kana tole jedhaa jedheeti Rabbiin erge. Nabiyyoota kanatti dubbatti nabiyyoonni kun dhufaniitiin nuti ergamtoota Rabbiitii jedhan. Isin qajeelchuu dhufnee jedhan. Si galtee qajeeluma keessanii dhufnee. Wanni kun isinii gaarii kana hojjedhaa. Wanni kun hamaadhaa waan kanarraa godhaa jedhanii dubbatan. Nabiyyoota kana ammoo akka ati fudhattuuf Rabbiin waan asii dhiisee jira jechuun bilisummaa siif dhiiseetiin jira. Akka ati fudhattuuf ragaa sii dhiyeessee ragaa nabiyyummaa jaraa jarrillee dhiyeeffatanii jiran. Fakkeenyaaf zamanaa Muusaan jiru keessatti raajii gurguddaa
Rabbi biraa dhufu waan namni hojjechuu hin dandeenye Rabbiin harka isaadhaa kaa'ee ergeetiin jira. Nabi Muhammad gaafa dhufan Rabbiin raajii gurguddaa waan namni hojjechuu hin dandeenye waan Rabbi malee wanni biraa hojjechuu hin dandeenye Nabi Muhammad itti alayhi salaam kenneetiin ergee jira. Isa kana ammoo karaa warra bira jiruuti. Osoo dhuman si dhaggeeffadhu fakkeenyaaf ati karaa Nabi Muhammad Quraanaan seera sii kennee naan jechuu deemta. Fakkeenyaaf yoo gama Baaybiliitti achi deebine seera uumamaa irraa kaasee eenyu akka macaafa kakuu moofaa barreessee seerota kana waaqayyo karaa eenyu akka barreesse akka kennee maal ta'e gama kakuu haaraatti yoo dhufne illee asiin illee yoo dhufne hadiisaaf quraana keessanitti yoo deebine illee achi keessatti beektaa uummanni Oromoo kun ga'ee hin qabu. Allaan kun akkamii hoogganaa guutummaa addunyaa kanaa ergate uumaa guutummaa addunyaa kanaa ergate maafitii fakkeenyaaf uummata Amaaraa keessaa uummata Tigiree keessaa uummata Oromoo keessaa nabiyyi takka ergee maaliif seeraan kennineemme seera ittiin jiraadhu jettu kana maaf nuun kennine. Gaariidha bareedaadha jettu kana siif deebisa bareechee yaada kan keessi hubadheetiin jira. Tokkoffaa irratti ati saba Israa'elitti nabiyyoonni ergamanii jiranii jette dhugaadha saba Israa'elitti ergamanii jiranii. Karaa ilmaan Ibraahimitti guutumatti erganii jiranii Arabatti illee ergamanii jiranii. Akkasumallee addunyaa guutuutti warra Kuushitti illee nabiyyiin ergameetiin jira. Nabiyyiin uummata ittiin ergamne hin qabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala hundumatti ergeetiin jira. Garuu rakkoon si biratti argame ati kiristaanummaa keessa waan turteef jecha kiristaanummaa keessatti nabiyyoonni jiran nabiyyoota saba Israa'el qofatti ergaman irra baay'een. Garuu macaafuma keessa illee yoo sirriitti hubatte Iyoob saba Israa'elitti hin ergamne. Yoonaas saba Israa'elitti hin ergamne. Yoonaas warra Neenawaatti ergame warri Neenawaadha saba Israa'elii miti. Iyoob warra Ciisootti ergame inni saba Israa'elii miti. Iyoob macaafa Iyoob jedhamee macaafa keessa jira. Garuu irra caalatti kan macaafa keessa dubbatame saba Israa'el sun rakkoodha. Haa ta'u garuu Quraanaa sii deebi'ame gara Quraanaatiin sii deebisa kan macaafa dhiisee jechuudha. Quraana keessa yoo dhufte Rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaqad ba'atnaa fi kulli ummatin rasuulaa namoota ummata hunda keessattuu ergama erginee jirra jedha. Nabiyyoota hedduu ergee jira Rabbiin. Nabiyyoota kana ergaan isaanii bira ga'ee jira namoota hundattuu jechuudha. Garuu ati akka jetteetti Amaaratti kanatti maaf hin ergine jedhe. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam Amaara osoo hin jedhin Oromoo osoo hin jedhin Araba osoo hin jedhin hundumaaf ergaman. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala yaa ayyuhan naas jedha. Quraana keessatti yaa Araba hin jedhu yaa namaa jedha. Nama jechuun atillee nama Oromoon nama Amaarri nama Tigreen nama. Quraana keessatti Rabbiin lallabni Rabbii guddaan yaa ayyuhan naas lallabni jalqabaadha isa kana Quraana keessa kan jiru. Suuraa digdama suuraa Al-Baqarah dhaggeeffadhu yeroo takka dhiifama wajjin. Sirriitti akka siifasii galchuu jalqaba na dhaggeeffadhu. Yoo wal jala haasawaa deemni bu'aan qabaatu namni isin dhaggeeffatu jirullee bu'aadhaaf dhaggeeffatu jira. Jalqabni lallabaadha Quraana keessatti yaa nama jedha malee yaa Araba hin jiru. Yaa saba Israa'eliin jedhu akka macaafaadha. Yaa namaa jedha. Nama jechuu atilleen keessa jirti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam suuraa 21 ayata 197 keessatti maal jedha? Wama arsalnaaka illaa rahmatan lil'aalamiin. Caalama guutuudhaaf rahmata akka taatuuf malee sin ergine jedha. Rabbi wani Nabi Muhammadin ergeef caalama guutuudhaaf erge. Nabi Muhammad Arabaaf waan tokko hin goone waan kophatti Arabaaf godhan hin qaban. Si galtee Nabi Muhammad dhaabbatanii guyyaa hajjatal wadaa yaa ayyuhan naas jedhan yaa namaa jedhan. Isin hundi keessanuu Aadam irraa dhuftanii Aadam biyyee irraa dhufte hundi keessanuu wal qixaa jedhan. Namni adiin gurraacha irra hin caalu, gurraachi adii irra hin caalu, namni diimaan sinigaltee namni diimaan adii irra gurraacha irra hin caalu jedhan. Se Arabni kabiraa irra hin caalu jedhan. Nama Araba hin taane irra hin caalu jedhan. Namni Araba hin ta'in illee Araba irra hin caalu jedhan. Nabi Muhammad barattoota isaanii keessaa fakkeenyaaf uummata Arabaa qofa hin gartu ati. Fakkeenyaaf warri Roomaadhaa jira. Dabalataan Habashaan jira. Habashaan baay'eedha. Habashaan baay'eedha. Fakkeenyaaf amma warri Habashaadha warri Kuushiidha jechuudha. Warri Kuushiidha yeroo sanitti baay'ee jiran kan akka Bilaal faati, kan akka Ummu Ayman faati, kan akka Wahshii faati namoota hedduu jira. Si galtee namoota gara 20 oliiti barattoota Nabi Muhammad keessa alayhi salaatu wasalaam warri Habashaadha jechuudha. Warra jalqaba itti amanan keessa lakkaa'aman. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam Bilaal gurraacha yookaan Bilaal kan jedhamu warra Kuushiiti inni isa san tuffatanii beekan. Nabi Muhammad isa wajjin jiraatan. Nabi Muhammad imaama nama salaachisan. Bilaal ammoo lallabaa. Allahu akbar jedhee azaana kan lallabu isa ture jechuudha. Si galtee Yemanii irraa dhufanii biyyoota amma fakkeenya warra Faarshaa irraa kan dhufee jira Salmaan al-Faarisii jedhan. Yahudoota irraa gattamanii jira Abdullah ibn Salaam jedhama. Gosa hundarraa kiristaana irraa kan dhufee jira. Ammas Yahudaarraa amantii waaqeffataarraa amantii hundarraa dhufeetiin Nabi Muhammad biratti alayhi wasallam barattoota Nabi Muhammad keessatti argita. Nabi Muhammad Arabaaf ergame hin jenne takka. Arabni illee waan bu'aa takka irraa argatte hin qabdu. Nabi Muhammad addunyaa guutuuf ergaman akka addunyaatti hojjetan Quraana keessatti Araba waan ol kaasu arguu hin dandeessu. Araba kana guddisee ummata kaawwan waan xiqqeessu jechuudha. Amantiidhaan siyaama malee Quraan. Yaa warra amantan, yaa nama,
yaa warra amantan, yaa warra amantan, yaa nama siin jedha malee Quraan, yaa Araba, yaa warra Qureeshii, yaa warra kanaan jedhu Quraan. Si galtee Quraana keessa Arabaaf ergame kan jedhu eessaa akka fidde hin beeku. Nabi Muhammad aadaa Arabaaf illee ergame. Gaafa dubbatan gaafa hajjatul wadaa gaafa jedhamu. Kullu umuuri iljaahiliyyati tahta qadamiyya haateen jedhama. Wanni isin asiin dura zamana wallaalaa keessa hojjechaa turtan guutuun miila kiyya jala jira. Asii ol fuudhuu hin dandeessanii jedhan. Guutuun aadaan fokkataan guutuun. Arabaaf hin ergame. Aadaa Arabaa ol kaasuu hin ergamne Nabi Muhammad. Aadaa Arabaatiin illee hin dhufne Nabi Muhammad. Tokkichummaa Rabbiidhaatiin dhufan. Fakkeenyaaf amma ati maal jettee dubbatte? Warra kuushii keessaa Rabbiin maaf nabiyyoota hin ergine. Nabi Muhammadin dura. Nabi Muhammad hundumaaf ergamanii Nabi Muhammadin dura garuu warra kuushii keessa dhufee jira nabiyyiin. Warra kuushiitti ergamee jira. Oromootti maaf hin ergamne? Oromoon warra kuushii keessa lakkaa'ama malee bara akka ammaa kana sabaa miti. Guddatee nan saba ta'e malee duraan osoo hin guddatiin dura kuushii jedhama. Uummanni kun guutuun. Oromoo qofaa miti. Warri Agaw Amaaraati jettuun kuni Agaw Qimaant dabalataan amma sammuu warroonni amma naannoo Amaaraa keessa jiran kun guutuun irra caalaan isaaniidha warra kuushii. Si galtee? Amma sammuu gara Tigraay illee yoo deemte namoonni warri Semitikiidhaan muraasa irra caalaa warra kuushiiti. Oromoon illee warra kuushii jalatti lakkaa'ama. Gaafsan kuush jedhamna malee nuti kuush jedhamneeti yaamamna malee gaafasan Oromoo jedhamee kophatti hin ba'u. Maqaa Oromoo jedhu jaarraa 18ffaadhaan dura deebitee olaalte seenaa keessatti arguu hin dandeessu. Gaallaayyuu kan jedhamu duraan zamana duraanii duuba deebitee olaalte arguu hin dandeessu. Maal jennaan Oromoon kuush jedhama. Kuushiin jalatti hammatamaa deemna. Akkuma fakkeenya gosa kan keedhaa laal fakkeenya. Gosti kan keedhaa kuni gosa guddaa irraa fottoqaa dhufti. Gosti sunillee gosa wayii irraa fottoqaa dhufti. Achii boodaan illee gosa wayiidha. Egaa sani deemnee kuushiitti gal. Kuushiin keessaa gosa takka turre nuti. Erga sani guddannaan Oromoo jennee of yaamne. Sumaaleen illeen Oromoo jedhee Sumaalee jedhee of yaamne. Affaar illeen Affaar jedhee of yaame malee gosa kuushii keessa takka turre nuti. Yeroo sanitti kuush jedhama. Ummata kuushiitti nabiyyiin ergamee jira. Ergamee jira. Muusaan alayhi salaam Muusee kan jedhamu sun mataan isaa ummata kuushiitti dhufe. Ummata kuushii gorsaadhaa ture. Sigaltee Fir'aun kan jedhamuu fi warri Fir'aunaadhaa zamana san keessa jiranii achi asillee wanna jedhan warra kuushii keessa turanii gariin isaanii warri Fir'aunaa gariin isaanii jechuudha. Gibsi biyyaa warri kuushiidha keessa jiraatu hagam maali keessa jiran. Dabalataan ammas ammoo Luqmaan kan jedhamu jira warra kuushiiti. Luqmaan kan jedhamu Quraana keessa suuraa Luqmaan jedhamee beekamaadha. Warra kuushiiti. Rabbiin gorsaa ture akka rabbitti waan takka makne gorsaatiin ture. Ergaan rabbiidha warra kuushiidha qabdee jirti dhaqqabdee jirti. Garuu asirra dhaabbatteetiin hin ilaalinati. Oromoon waggaa 2000 dura akka irra jiru kanatti jirra Oromoo jennee jirra jettee yaade. Gaafa san nuti gosa takka turre. Gosa kuushiin keessa gosa takka turre. Eega sani saba taane malee. Akkaataa uummanni itti wal horu ilaaleeti. Nuti sigaltee nuu hirraa jalqabne. Eega sani ilmaan nuu illee wal horaa dhufanii. San boodaan ammoo warra wanna haami jennee jalqabne. Achi booda warri haami illee addaan qoodamee kuushi jedhamne. Warri kuushii kun illeen nuti illeen gosa kuushii keessa tokko taane san boodaan suutaan ol siiqnee saba taane. Akka kana jirru kanatti duuba deebitee ilaalin. Waan waggaa 2000 dura 3000 dura har'a keettee ilaalin. Har'a saba nuti Oromoon garuu gaafa gosa. Jalqaba immoo Oromoo namni jedhamu sun maatiidha. Namni Oromoo jedhu sun dargaggeessa akka kiyyaati. Maatii keessa dhalate qaba. Erga sanii maatii horate inni mataan isaadha. Achi boodaan xiqqoo siiqee ardaa ta'a. Yookaan ardaa jedhan san achi boodaan siiqee gosa ta'a. Achi boodaan siiqee deemee gosa guddoo ta'a. Achi boodaan saba ta'a. Akkasitti deema malee ati duuba deebitee akka Oromoon jiru kanatti ilaalini. Ammaaf ammoo Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam uummata hundatti ergamee jira siin jechuudhaaf. Ani gaaffii kana maaliif isa gaafadhe beektaa durirraa eegalee raajotallee nabiyyoota garaagaraa kana amantii akka baay'eeliitti illee gandatti ergaa ture. Amma fakkeenyaaf Yesuus illee ganda murtaa'etti ergame. Biyya murtaa'etti ergame. Biyyaadhaan qoqqoodee ergaa ture. Saniifuu maal jechuu barbaadeeti? Allah kanatu Rabbi Oromoon beenne moo Oromootu Allah kana waan hin beekneef nabiyyi matakka gara biyya kanaatti ergee amantii Islaamummaa kanan barsiisne. Amma isintu deemeetti dhaqee Islaamummaatti malee Islaamummaan deemee isinitti hin dhufu. Afaan Oromoon dubbadhu kun hin galuuf natti fakkaata gadaadhaaf. Akkamsi godhamee bulbulee si obaasa moo bishaaniin si obaasa moo akkamsi godha kiniinidhaa miti yoon. Akkasiin jedhe bara. Yesuus gaafa ergame na eege habtaamu yeroo takka hin mokkoraaf hime. Afaan Oromoo ni hubattaa miti. Afaan Oromoo ati Oromoodhaa afaan Oromoo ni hubattaa miti. Jedhe. Akkasiin jedhe yaa gadaa gaafa Yesuus ergamu sun waggaa 2000 dura. Waggaa 2000 dura Oromoon Oromoo jedhamee adda baheetiin hin jiru seenaa keessaa fiduu hin dandeessu Oromoon kophatti hin jiru gaafsan. Oromoon akka gosa kuushiitti ilaalama. Uummata kuushii jedhamee yaamama. Sidaama, Hadiyyaa, Oromoon kunillee qabatee dabalataanii warri fakkeenyaaf amma warri akka wannaadha jedhan warri akka Qimaanti, warri Agaw, wanti Tigraay keessaallee warri kuushiidhaa, Suudaanii
Kan hunda qabate ummata kuushiitu irra jiraataa jedhama. Somaaliillee Afaariillee kan hunda qabate. Kuushiitu warra kuushiiti malee nuti gaafa sani Oromoo jedhamee addatti yaamamu. Warra kuushiitti nabiyyoonni dhufanii jiranii siin jechuu jira. Yaa Allah. Warra kuushiitti nabiyyoonni ergamanii jiranii siin jechuu jira. Museen mataan isaadhaa warra kuushiitti dhufee siin jechuu jira. Ilaahi. Siigalu jira waan siin jedhe. Oromoon akka irra jiru kana miliyoona lakkaa'amnan se'in gaafsan nama dhibbatama yookaan immoo nama 70-50 fa'aa ta'a malee waan guddaadhaa miti gaafsan. Horaa dhufne nuti. Har'a kana saba taane malee gaafsan maatiidha. Gaafsan gosa. Gaafsan yookaan maatii ta'an. Oromoon horee adda saba ta'e malee. Gaafsan sabaa miti. Gosa taanee achi dura ammoo namni Oromoo jedhamu kun nama tokkicha maatii tokko keessa. Hortee kuushii jedhamaa turre siin jechuu jira. Afaan Oromootiin. Hortee kuushii kan jedhamu Gibsi irraa jalqabee haga asiin wanna bahara Hindii yookaan ammoo Hindii wanna galaana Hindiitti dhaabatutti hortee kuushiitu akkana dheeratee bahara irra jiraachaa ture. Bahara diimaa kanarra guutuu saara kan jiraachaa ture hortee kuushiiti. Warra kuushii jedhama. Sigaltee warra kuushii jedhamna gaafsan. Oromoon kophatti saba ta'ee gaafsan hin jiru. Saba Oromoo jedhamu fiduu hin dandeessu waggaa 2000 dhiisii. Saba Oromoo jedhamu waggaa 2000 dura dhiisiiti. Waggaa 500-600 dura fiduu hin dandeessu. Sigatee waggaa 500-600 dura fiduu hin dandeessu. Maqaa Oromoo jedhu achi as dhufee achi durallee ammoo gaalla jedhamee seenaa keessatti dubbatamaa ture. San boodaan ammoo achi durallee ammoo akka kuushiitti dubbatamaa ture. Waggaa 2000 dura saba Oromoo jedhamu dachii duniyaa kanarra hin jiru. Naafi dulleen dandeessu ati sabni Oromoo jedhamu namni hinduu gongora bakka kan warra kuushii jedhamnee beekamna. Warra kuushii keessatti rakkaamna malee gaafa san Oromoo jedhameetiin sabni jiru lafarra hin jiru yeroo san warra kuushii jedhamu. Akkuma Araba jedhamu kan. Har'a Arabni addaan qoodamtee jirti bara. Sigaltee Suudii ebalu jedhamu. Gaafa san Arabuma jedhamu guutuu. Sabni Israa'el qoodamaadha. Gaafa san saba Israa'el jedhamu. Sigaltee ammas dabalataan warri biraallee akkasumatti qoodamaadha. Gaafa san beeka akkasuma jedhameeti yaama. Warra Turkiidhaa jedhama yeroo san. Turkiin amma addaan qoodamaadha. Uummata baay'eedha. Warri Turkiidhaan. Gaafa san Turkii qofa jedhameeti yaamama. Akka har'a jirtu har'a dhaabbatteet uf duuban laaliin. Har'a dhaabbattee waa waggaa 12 waggaa 2000 dura har'atti herreegin. Akkasitti siin jechuu barbaadeeti. Ayee bareeda. Mee waa'ee jannati jiraachuurraa waan muraasa na. Jannani jiraachuu kana kan mirkaneeffatu karaa nabiyyootaatiin malee karaa sammuu kan keetiitiin ofii kan keetii beekuu hin dandeessu. Kun karaa nabiyyootaatiin dhufa. Karaa nabiyyootaatiin sitti himama. Nabiyyoota dhugoomsuudhaan argite isa kana. Jannati kun waan akkamii ardii akkamiitii eessatti argama? Eenyuutu argee eenyuutu irra jiraachaa jirame? Kanarraa waati. Lakki waan ati argituu miti karaa nabiyyootaan qofa waan himamu siin jechuu jira. Mucaan kun hubatu laata yaa Rabbi. Karaa nabiyyootaatiin qofa waan sitti himamu waan sammuu kan keetiin bira geessuudhaa miti. Eessatti argame eessatti argitee hin jedhini karaa nabiyyootaatiin qofa waan dhufu siin jechuu jira. Karaadhuma jecha isaanii sanaan malee jechuudha. Waanuma isaan jedhan sanatti amantee jira yoo jette malee. Waan nabiyyootatti amanteetiin karaa nabiyyootaatiin waa fudhatte malee sammuu kan keetiin jannanni eessi jira wati jette jannata dhiisii nuti coggaarraa keenya iyyuu hin beeknu. Amma coggaarraan kun ona dhukkubuu jira. Coggaarraa kiyya iyyuu akkam jiraan beeku. Sammuun kiyya kun amma sammuu as keessaa ni qaba. Kana iyyuu hin beeku. Ani eessa isaanii nama ani waan xiqqoodha si galte. Ani maaliif beeka? Qaama kiyya iyyuu hin beeku. Amma sammuun kiyya akkam jirti? Sammuun kan kee akkam jirti? Mee asiin akkam taate? Asiin akkam taate? Hin beeku. Garaacha kiyya iyyuu hin beeku. Maaltu jira? Garuu garaacha qabaachuu kiyya ni beeka. Mar'imaan qabaachuu ni beeka. Anu kanan beeku. Amma waan kanuu kana jiru iyyuu hin beeku. Jannata bira sammuun ga'uu dhiisi. Wantoonni akkanaa kunniin waan nabiyyoonni sitti himan. Nabiyyoonni callisanii sabanii miti yaa gobaziiku. Nabiyyoonni ragaa qabatamaatiin sitti dhufanii, sitti mul'isanii, waan itti gaafatsii deebisanii. Ragaa gurguddaa waan rabbiin biraa malee waan biraa dhufuu hin dandeenye sitti mul'isanii dabalataan waan gaariitti malee waan hamatti sin ajajan. Wanni isaan itti ajajan guutuu waan gaariidha waan hamaarra si dhoowwan. Kanuma. Nabiyyoota dhugoomsooti jette ammoo jireenyi kiyyaa jireenya akka beeladaatti wal qixa ta'a jechuun garaagarummaan qabu. Nabiyyootatti malee nabiyyootaan ala bahuu irra kiristaanuma sanuu taatee Yesuusii waaqa jechaa macaafuma san jala iyyuu deddeemu wayya waaqayyo sodaadha jedhaatumaan deemu santu birra gaarii. Waaqayyo wannaan gaariidhaa miti akkati jirtu sun jechiin jechuudha. Nabiyyoota guutuutti yoo diddu taate kuni karaa badiinsaatti si geessa. Beeladaa taatee jiraatta jechuudha akka beeladaadha taate. Si arrabsuu siin hin jenne beeki dhiifama wajjin. Maaliif jennaan namni nabiyyoota jala hin deemne sammuu kiyya jala hin deemne. Oolaadhas jettee jirta beelladas jettee jirta waan hundaa siin hin jenne gada. Siin hin jenne barani.
Aare Jechi kan jettee kee jirta. akkas jechuudha siin jechuu jira malee. Jechi kan kee achi nama geessa. Jettee jirta. Garuu immoo osoo dhuguma fakkeenyaaf ilmi namaa tokko gara addunyaa kanaa dhufee du'ee du'aa ka'ee jireenya kan biraa tokko dachii aaraa kan biraa tokkorra jiraata ta'e allaa guddaa isin amma kana itti amantan kun namuma tokko naamunaadhaaf fidee isin agarsiisa ture. Garuu dubbiin kun dhugaarraa fagoo. Kuni ragaa kijibaati. Maaliif jennaan rabbii warra du'e fideeti isin mul'isa kan jedhu kuni Quraana keessatti rabbiin subhaanahu ta'ala suuraa Qaaf irratti dubbateetiin jira. Osoo rabni sunu deebi'ee ka'ee mutaateeti abadan itti namantuati. Kun abjuudha jettee kun siiriidha hin dalaydan jettee. Rabbi nabiyyootatti namni hin amanne ragaadhaan hin amanu abadan. Himaansaan kan hin amanne sigaltee himaansaan kan hin amanne dullaan hin amansiisu yookaan ragaan usuu namni du'e ka'eetiin dubbate abadan hin amantuati. Yoo himaansaan ragaadhaan ragaa qabatamaati yoo amanuu hin dandeenye jechuudha. Nabiyyoota guututti didawaati jetti sammuun kan keedha akkamii fudhatti. Nabiyyoota malee akkamii jiraachuu dandeessaati. Waan gaarii waan akkamii beekuu dandeessa. Fakkeenyaaf nama ajjeesuun gaariidha moo gaariidhaa miti gada. Nama fakkeenyaaf nama ajjeesuun badii malee nama ajjeesuun akka kiyyatti hamaadha. Garuu nama badii qabu takka fakkeenyaaf nama na ajjeesuun natti dhufe takka ajjeesuun anaaf badii miti. Tayyib nama tokko fakkeenyaaf hama nama tokko ajjeesuun sababaa malee ajjeesuun Fakkeenyaaf badii takka malee akkasumatti osoo waan takka natti hin dabarre ajjeesuun das nama jedhee jennaan ajjeesuun fakkeenyaaf ajjeesuma das jedhee jennaan namticha nama wayiidha ajjeesa. Waan hamamu waan gaarii. Laalle fakkeenyaaf namni takka hanga inni daangaa isaa kenname tokko natti hin darbin daangaa kiyyatti akka hanga inni hin darbinitti hanga inni hin miidhinitti ajjeesuun gaarii natti. Namni nama ajjeesu baay'ee jiraami namni nama ajjeesuun das jedhuun jiraami maal? Namni nama ajjeesuun das jedhuun jira. Namni sun waan gaarii hojjete waan gaarii hin hojjenne. Inni kam? Namni nama ajjeesu fakkeenyaaf das jedhee jennaan namtichi lafuma ka'ee daa'ima wayiidha ajjeese akkanumatti. Sunimmaa akkasumatti nama nagaa tokko nama nagaan jiraatu ajjeesuun gaarii miti. Maaliif gaarii miti? Das jedhee ajjeese. Maalirraa hubatte ati eessarra fuute gaarii miti kan jedhu? Nama badii takka hin hojjenne takka yakkaa takka malee akkasumaan ajjeesuun gaarii ta'ee waan natti hin mul'anne. Eessarraa fudhattee gaarii akka hin taane siin jedhe. Eessarraa fudhattee sammuu kan keetii yoo deemne namtichi sun amma sammuu isaatti das jedhee jennaan beekaa hin ajjeese ajjeese. Isaaf gaariidha. Maaliif gaarii miti jetteeti? Fakkeenyaaf kana seeraaf seerimti biyya kanaa hin eeyyamu. Kun amma akkuma seeraatti iyyuu gaarii. Seeraaf seerri kun bar warra amantii qabutu baase isa kana. Isa kana dhiisate kan keetti si gaafadhe. Namtichi das jedheen ajjeesuun das jedhee ajjeese. Maaliif gaarii miti jettaan isaaf gaariidha. Kalaas ajjeesuun das jedheen maaliif gaarii miti jetteeti? Waan gaarii hin taane tokko gaarii ta'ee waan natti mul'anne tokko gaarii miti jedhee nama naan akka. Maaliif gaarii miti jette inni kun waan gaariidha jedhee ajjeese maaliif gaarii miti jetteeti? Isaaf gaarii ta'uu danda'a. Anaaf garuu gaarii miti. Maaliif siif gaarii ta'ee maaliif siif gaarii ta'uu dhabaatee sammaaf gaarii ta'e? Inni akka yaadetti hubate ani immoo akka yaadetti hubadhe. Bakka Waaqayyo akkanuma si dhiise jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf amma akkuma sa'a tokko saani kun seenee gibbii sanii marga namaa dheede kunillee namuu achi seenee marga namaa dheede kalaas akkasumatti gabaabsitee beeqa isaaf gaariidha naaf gaarii miti jetteetumaan gabaabsitaas. Maallee akkas taanaan manni hidhaa jiraachuu hin qabu kaa mootummatti nuu himi. Mootummatti himi isa kana. Heeraaf seerri osoo jiraanne ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Intala wayiidha argee intala das jettee jennaan intala san qabeetiin gudeedhe. Isatti gaarii fakkaannaan ajjeese heeraaf seera biyya tokko immoo waan cabseef seerri immoo isa gaafate garuu isatti gaarii ta'e. Maaliif seerri isa gaafata kun isaaf gaariidha jette namtichi waan gaarii hojjetee jechuu jirta. Eegaa heeraaf seeraaf immoo gaarii miti qaama biyya bulchu tokko. Maaliif gaarii miti ree seeraaf heerri maaliif gaarii miti kun gaariidha jette ati isaaf gaariidha jette namtichi hoomaan balleesse. Isaaf gaarii ta'eera akka heeraaf seera biyyattiitti immoo gaarii miti. Yaa abboo akkasiin jedhe gada waan si gaafadhee beekte waan kana. Sammuu kan keetiin hin deema jennaan waan tokko beeladaadha ta'uudhaan garaagarummaan qabu. Amma akka jecha kana sirriitti hubattee jechi amma jette sana. Amma seeraaf heeraan malee jette seeraaf heerri warra amantaa qabutu waan kana kaa'e malee warri amantaa hin qabne tokko isaadhaa kaa'uu hin danda'u seeraaf heera. Sababni isaa mataa isaatiin deema. Namtichi kun intalli takka das jettee qabeetiin gudeeti. Kun ammoo lakkii wanni kun sirrii miti jedhe. Kunillee sammuudha. Eessaan itti murteessitaati waan gaarii miti jettee sammuu kan keetti murteessuu hin dandeessu. Kun kan murtaa'uun karaa nabiyyootaatiin. Warri seera kaa'e guutuun isaa na dhageeffadhu sirriitti warri seera kaa'e guutuun isaa warra amantii qabu takka musliima takka kiristaana takka yahudaa ta'a. Warri amantii hin qabne seera kaa'uu hin danda'u tasuma taate wanni hunduu isa biratti gaariidha.
Siigaltee warri amantii hin qabne tokko isaadha seera kaa'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf seera Itoophiyaa warra amantii qabutu kaa'e. Takka kiristaana takka musliima akka warra amantii qabutu kaa'a. Malee warri amantii hin qabne tasuma taatee seera kaa'uu hin danda'u. Maaliif jennaan nama ajjeesuu fi dhiisuun tokkuma isaan biratti. Bakka tokkuma isaan biratti. Siigaltee kanaafuu an amantiitti amanu jettee yoo kadeemtu taate waan tokko beeladaadhaan garaagarummaa hin qabaattu. Kuni sammuu kan keetitti dirqama ta'uu qaba. Sirriitti ilaalitu hubadhuuti islaamummaa sirriitti gaafadhu hubadhuuti dubbisillee xiqqoosiidha. Xiqqoosii hanqatanatti fakkaata. Taane ammoo walumaan dubbifnallee dubbisatillee jabaadhu dubbisi waa xiqqoosiidha. Rabbiin si alaafisu. Ayyee bareeda. Kitaabaan Quraana illee dubbisi jalqabaan ammas ammoo nabiyyootatti guututti hin fudhadhu jettee nabiyyoota wajjin akkasii wannan jedhin. Nabiyyoota fudhachuun sammuu dirqama sammuuti. Karaa nabiyyootaatiin malee abadan karaan tokko ga'uu hin danda'u ilmi namaadha. Kanaaf namni hundi isaa haga danda'een hoogganaa wayii taasifata. Addunyaa kanarra yoo argite amma irra caalaan namoota addunyaa kanarra jiranii hoogganaa taasifatan. Hatta warri nabiyyii dhugaatitti illee amanne waa wayii barreeffatee deema. Yoo ta'e illee gara aadaa fi safuu duudhaa Oromoo amantii Oromoo ganamaa sanatti hin deebi'a malee kun naan liqinfamu. Maaliif jennaan dhimmi Muhammadiin ani ilaallatu. Maal gaafattee dhuftee siin liqinfamuuti? Ani naan liqinfamu jettee erga dhuftee maal godhu na gaafattatu? Namni wanni wal gaafatuu fi takka walirraa waa hubachuudhaaf. Maaliif dhuftee na gaafattee duuba maal sa'aatiin irraa fixxatu? Eega nama naan liqinfamu erga jettee kalaas kalaas. Isa jala yoo deemte malee naan jette. Inga. Awwalee. Akkami? Hayyee tole. Nagaa jirtu akkam abtaamu seeraa fi wanna duudhaa Oromoodhaan naan jedha gurbaani. Maal eegaan fudhadhu jettee dhufte maal kun na gaafatte? Awwalee kanaafin su'aamaa ture beektaa? Dirqama agartee atamma fakkeenyaaf Muhammadii jala deemii Musee jala deemii yoo achiin deemte malee jannatan agartuu naan jechaa jirta bara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inga sababni isaadha beektee nama uf cufeetiin dhufe nuti banuun ni ulfaata. Ati nama banamaa wajjin haasofna malee nuti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama banamaa wajjin haasofna malee ku sa'aatiin nurraa dirqama daali barila dirqama jannata arguuf araba. Inga. Kanaaf gidduudhaan si waamaa ture beektaa awwalee namoonni akka kanaa waa'ee islaamummaa, waa'ee kiristaanummaa, waa'ee ortodoksii, waa'ee kamiyyuu fudhachuudhaaf amma yeroo isaanii sammuun isaanii banaa miti beekte. Amma namni kun abdii kutatee jira. Kiristaanummaa keessaa ba'e kiristaanummaan amantaa mataa isaa danda'edha. Kitaaba mataa isaatii qaba. Kiristaanummaan mataan isaa seera ittiin bulmaataa qaba. Miti akkuma amantaan islaamummaa seera ittiin bulmaataa qabu. Kanaaf waan akkasii keessaa yeroo baatu miira kee keessa wanti jiru miira wanta sanatti abdii kutachuuti. Kamii isaayyuu fudhachuudhaaf eeyyamamaa miti. Namoota akka kanatti yeroo fixanii waan ta'e namoonni walirraa baratanii nutis immoo yaada namootaarraa waa inamanna jettanii yoo teessan gabaabumatti yaada isaanii hubadhaa. Jecha ifaadhaan wanta ati itti himte jira. Namoonni yaada akka kanaatiin isaan horii yookiis hoolaa jecha jedhuuni yaada ifaadhaan ibsiteefii jirta. Namoonni akka kanatti amma namni kun waan tokko barachuufan deema jedha. Amma kiristaanotas yeroo argamma gaaffii amma si gaafachaa oole waa'ee kiristinnaa gaafachuun isaan oolu deebi'ee. Garuu maal barbaada namni kun waa hundumayyuu al takkatti sammuu kiyya keessa naaf haa taa'u jedha. Waa'een islaamummaas al takkatti sammuu kiyya keessa naaf haa taa'u jedha. Kun immoo hin ta'u. Daa'imti kutaa tokkorraa kutaa lamatti akka ishiin darbituu fi isteeppiin kaa'ameef sababaaf waan ta'eef waa'ee islaamummaa har'arraa kaasee tokko hanga dhumaatti beekuu hin danda'u. Quraan illee yeroo qaraasifamu tooraan mitiire. Macaafni qulqulluus akkasii kakuu moofaa fixee namni kakuu haaraatti yookiis kakuu haaraa dubbisuu yoo barbaade illee toorri ittiin akka dubbisuuf kennamu jira. Tole akkasii gaaffii tokko si gaafachuudhaaf seenayyuu osoo waa haasoftan. Habtaamu si dura jira tamee obsi. Hayyee tole gaariidha yaadni kan kee bareedaadha isa san irratti komentii kenna. Seegaltee namoonni akkanaa kunniin xiqqoo si banamaa ta'e osoo deeme waan gaariidha yookaan saayinsii baratee yookaan waa wayiidha yookaan aadaa Oromootu osoo sirri beeke waaqeffataa yoo ta'e. Yaa goobazii koo waaqeffataa alhamdulillahi rabbil aalamiin faaruun ka rabbii kiyyaatti bareecheetiin beeka. Waaqeffataan Oromoodhaa
takka amantii malee akkanatti hin jiraatu akkuma argite isaaf gaariidha jedhee akkanatti hin jiraatu waaqeffataan safuu qaba dirqama waa shanitti amanuun dirqama waaqeffataa ta'uudha safuutti amanuun dirqama nama ajjeesuun isaaf gaariidha jedhee hin dubbatu waaqeffataan nama ajjeesuun isaaf gaariidha anaaf ammoo hamaadha achuma gabaabsee gabaab akka kanatti amannaan maal wannaadhaan garagu hoolaa maal garagummaa qaba la namoonni amantii malee jiraatan irra kiristaan irra wayyaadha. Kiristaan yoo xiqqaate barki macaafa qaba macaafaan xiqqoo si wayyaadha badii dalaguu irratti fakkeenyaaf waaqayyo sodaadha jedheetiin dubbata yahudaa waaqayyo sodaadha jedhanii dubbatanii muslimni rabbiin subhaanahu ta'ala sodaadha rabbiin sodaadha jedhee dubbata kun ammoo waan sodaatu hin qabu namni oromoo waggu dubbatu namni waan sodaatu hin qabne innu sodaadha jetti innu ka sodaatanii jedhan matammaan sodaatu isaa jedhan si galte maaliif jetti namni waan sodaatu hin qabne mataan isaatu sodaadha jedhan matammaan isaatu sodaadha matammaan isaatu ka sodaatan akkasi tuniin mammaaksi kun qofti gahaadha mammaaksi oromoo kun qofti gahaa mammaakuma oromootiin si deebisa hayyee tole atummaan sodaadha namni waan sodaatu hin qabne takka amantii wayiitti amantii waan wayii sodaachuu qabda dirqama hatta afrikaa kana keessa guutuun isaadha namni wayiitti hin amanne hin jiru waaqeffataanu seera qaba seera ittiin deemu qaba akkanaan jallisanii waaqeffataa ta'anii duudhaa oromooti amma irra caalaa warri duudhaa oromootti deebinaa jedhu kun wallaahi waan tokko hin beeku waaqeffataadha anatu isaan irra beeka anatu isaan irra beeka yaabbo duudhaa oromoo san maaliidhame oromoon maalitti amantii maal yaaddii maal wanna jedhanii akkamitti akka dubbatan waan tokko irraan beekan wama tokko irraan beekan isin galtee laakiin duudhaa oromoodhaa jedhan duudhaa oromoodhaa jechuun bar jallisaniitu akkanumatti dhiiban jechuudha miti ati amantii guutuu gadarbitee deemte jechuudha miti oromoon akkasii miti oromoon akkasiidhaa miti oromoon sirna qabdi akkati dubbattu beekti akkati hojjettu beekti oromoon takkaa akkanatti uf gadhiisaa kanaan takkaa jiraanne abbaa gadaadhaa kamiyyuu dubbisa maal jedhaati akkati dubbatu beeka waan dhugaadhaa dubbata waan wahiidhaa waan irratti ijaaramee deemu qaba malee gadhiisama akkana jiraatanii miti amma waaqeffataan inni waaqeffataan kuni warri waaqeffataa haarawaa kun jechuudha jidduu kana zamana kana keessa warra duriyyoon barbaadutu nuti waaqeffataa jedhee as baasini galte uftaana jedheetiin duriyyoomuu barbaada malee inni wanna waaqeffataa illee jaalateeti miti uftaana nuti aadaa kamittuu naa jomnu aadaa israa'elitti naa jomnu aadaa arabaatitti naa jomnu jedha islaamummaa aadaa arabaatillee miti kiristaanummaan illee aadaa israa'elii jenneetiin dubbachuutti hin jirru nuti nu biratti Museen aadaa Israa'el lallabe jennee amannu nuti Yesuus aadaa Israa'el lallabe jenneetiin amannu ergamoota rabbiitti nama qajeelchuuf rabbiin isaan ergee jennee amannu dabalataan wagguu macaafuma isaanii wagguu dubbifnu rabbiin karaa kana jaalataa jennee kiristaana wal mormina malee nuti aadaadha jenneetiin wal mormutti hin jirru aadaadha jennee wal mormutti hin jirru kiristaana waaqeffataan haaroonni kuni waan tokko irraan beeku wama tokko waaqeffataarra waan tokko hin beeku waaqeffannaarra waan tokko hin beeku ufta'a jedha maal akka ufta'uun beeku ufta'u jechuun kuni akkanumatti gadhiisee jiraachuu isaa akkasii miti kanaafuu waa baraasiin jechuu barbaade haftaamu gaafii kan keettifuuf salaan illee itti ga'ee jira. Ayyee gaariidha sirriidha akkuma tiyyuu jetteedha yaadichi namoonni aadaa waaqayyoo baay'ee waa hundumaa beeka nabiyoota yeroo erguu namoota akka aadaa isaaniitti akka jiraatanii fi erge namoonni wanta hundumayyuu toora tooraan fudhachuudhaaf yoo eeyyamamoo ta'anii sirriidha wanti hundiyyuu akka namaaf ifu garuu of kennuun gaariidha suuta jedheen baradhammoo jennee of amansiisuu qabna aadaatti waaqeffataatti deebi'uudhaafis immoo yoo ta'e jalqaba wanta sanatti hin deebi'aa osoo hin taane wantichumayyuu qorachuun barbaachisaadha. Yesuus Kiristoos uumaadha jedheen amana uumaa miti jettaati. Uumaa miti Yesuusi uumaa osoo hin taane uumaa jedhamee macaafa keessatti illee dubbatamne takka dubbatamee hin beeku macaafa keessatti Yesuus uumaadha jedhame Yesuus uumaallee miti innuyyuu uumamaadha waaqayyotu isa uume malee. Ragaa lama qofa akkan sii kennu naa eeyyantaa macaafa qulqulluu keessa. Kenni rakkoon qabu yoo kennite hin dubbifna min chigara do maal waa bineensa ta'e moo maaf sodaadhasa. Ayyee galatoomi jalqaba irratti Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa irratti waa'ee dubbichi waa'ee Yesuus akka ta'e lakkoofsa tokko irraa kaaseen dubbisa maqaa Yesuus hin dubbisa akkas jedha.
Bara duriitti Waaqayyo baay'ee karaa garaa garaatiin raajota abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara dhumaa isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaa fi lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabee jedha. Ibroota boqonnaa 1:1-2. Waaqayyo lafaa fi Waaqaa fi lafa ilma isaa kanaan uume jedha macaafni qulqulluu tokko. Kanaafuu Yesuus uume jedhu ka Waaqayyotu uume jechuu jira kun ifa galaadha. Waaqayyotu karaa Yesuusiin uume jechuu jedhe malee Yesuus uume hin jenne kun. Ani lafa siin jedhe sun. Macaa ilma Waaqayyotu jedhe Waaqayyotu karaa ilmaa kanaan uume jedhe malee Yesuus uume. Fakkeenyaaf ammaani yeroo takka dhageeffatu. Ragaa salamaffaa dubbisee yaada keetti fuftaawwan. Ragaa salamaffaa dubbisee walitti qabdee yaada keetti fufta. Yaada koo ergan goolabee boodechaadha. Mee ergaa obboleessi koo edda sila dubbise keessatti waan biraacitee hafeetu jira. Ergaa Qorontos isa dura boqonnaa 8:6 ammoo akkas jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa hundumaa danda'u, isa hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nuyi ittiin jiraannus jedha. Kun lakkoofsa 7 irratti illee hin ceene. Guutummaan isaa jecha kana baatee jira. Ergaa Qorontos isa dura boqonnaa 8:6 irraa kaasee. Nuuf garuu asitti kunoo maal jedha asitti illee Waaqayyo tokkichatu jira jedha. Innis jedha abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Qoodduu kaa'ee abbaa isa waan hundumaa uume yeroo takka hubachaa deemnuuf yeroo takka na jedhan jarjariin abbaa innis abbaa jedhee eegasan isa waan hundumaa uume jedha. Waliigalatti jira torbatti. Nadaga'uutti hin jirtu moo ati? Bismillah. Dhagaatan jira. Waan jalan jarjariin abbaa isa waan hundumaa uume jedhe kan uume waan hundumaa kan uume abbaadhaa jedhe ochi itti buufi. Isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Isaaf jecha jiraannu jechuudha. Qoy yeroo takka hubachaa deemna. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu. Ka isaaf jecha jiraannu jechuudha. Okay kun gaariidha. Ayyee itti fufi. Tole. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos. Isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Ittiin uumame ka waa hunda uume eenyudha? Ka waa hunda uume waa abbaadha. Ka ittiin uumame immoo Yesuus jechuu jira. Isa nuyi ittiin jiraannus jedha. Isa Yesuusiin kan jiraatamuun Yesuusi kan jiraatamuuf ammoo abbaadha jechuu jira. Yoommoo akkas jenna ta'e bakka lachan isaaniitti iyyuu isa nuyi jiraannuuf isa ittiin jiraannus jecha jedhu maaliif fayyadame macaafni qulqulluu? Maa garagara isa jiraannuuf kan jedhe abbaadha kan jiraatamuuf abbaadha kan ittiin jiraatamu Yesuus jechuu jira kan uume abbaadha kan uumameen Yesuus jechuu jira kan wanni hundi isaa uumameen Yesuusi kan uume ammoo abbaadha kan itti isaaf jecha jiraatamu abbaadha kan ittiin jiraatamu ammoo Yesuus jechuu jira maaliif agadaadhaami kun Yesuus ittiin jiraatama malee isaaf jecha hin jiraatamu takka lammafaadha Yesuus ni uumeen jedhu macaafni ittiin uumamee jedha ittiin uumamu jechuun sun maaliidha Yesuusin uumamu jechuun isa sana ammoo deebii isaadha ammoo tana siif kenna ittiin uumamu jechuun isa kana macaafuma kan keerra siif kenna itti siif ufaama maal jedha Qorontos 2:5-17 na banime yeroo takka Habtamu Wai jira Aye dubbisi Qorontos 2:5-17 dubbisi Enshi Sagalee ol kaasee dubbisi. Boqonnaa 5:17. Eeshi 16 irraa kaasee dubbisa akkas jedha. Egaa nuyi amma jalqabnee eenyuun illee akka alaan ilaalamutti hedanna miti. Kiristoosiin iyyuu akka alaan ilaalamutti hedanne yoo ta'e si'achi akkasitti isa hin hedannu. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e
namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni gooftaa darbe, inni moofaan darbe, kunoo inni haaraan dhufeera jedha. Maashaallah, Allahu akbar jedha abbo, Allahu akbar jedha qeebada haleeluu jedha bakka jirtanii. Inni moofaan dabree jira, inni haaraan isa kana jedha. Ka amma jiru kun haaraadha jedha. Uumamni inni jechaa jiru isa kanaadha. Uumamni Yesuus ergamu kanaan. Uumama haaraa kan jedhamu macaafa keessatti karaa isaatti karaa Yesuusii waan tokko Waaqayyo uume jechuun uumama haaraadha. Uumama haaraa jechuun Yesuus dhufee ergaa fidee haaromsuu jechuudha. Dura lafaa kaasee uumeedhaa miti. Wanni duraan dabre samiin duraan uumamtee dachiin uumamte jechuudha. Waaqayyo ammoo karaa isaatiin waa uume jechuun waan haaraa fidee haaromse jechuudha. Samii illee dachiin illee namni illee haarawoome jechuudha. Erga rabbiidhaa duraan namoonni garagaraadha jallisanii jedhan Yesuus dhufuudhaan haarawoome jechuudha. Malee uumaan rabbiidhaa Yesuusii waa uume jechuun isa kana. Uumaa haarawa kana. Uumaa haarawa kana. Uumaa haarawa jechuun haaromsu jechuudha. Sigaltee wanni duraan dabre akkasitti hubachuu qabda. Malee Yesuusii waa uume jechuun isa kana. Karaa Yesuusii waa uumaman jechuun uumaa haarawa kanaadha. Waaqayyo karaa isaatiin waa uume jechuun uumama kana haaromse jechuudha malee waan biraatii miti. Kanaafuu Yesuus uume hin jedhamu. Yesuus uumamaadha. Yesuusiin Rabbii waa uume jedha macaafni. Uumama haaraa jechuudha. Kutaa inni erga sila itti ifaan ifatti dubbatu waa'ee uumuuti. Kutaan kun immoo waa'ee ayyaana argachuutis waa'ee gooftaa 11 irraa kaafne yoo dubbifne waa'ee karaa Yesuus Kiristoosii Waaqayyotti araaramuuti kutaan kun kan inni dubbatu. Waa'ee uumama haaraa ta'anii mul'achuu kan inni dubbatu kutaa kana keessatti karaa ayyaanaatiin yookiin karaa hafuuraatiin. Inni karaa inni kana dura darbeera yeroo jedhu daandiin cubbuu garaa gooftaa Yesuus Kiristoositti osoo dhufin dura namni akka macaafni qulqulluun nu barsiisutti dhiiga Yesuus Kiristoosiin qullaa'eera jedhee yaada garaa geeddarannaa kadhata kana osoo hin taasisin dura inni dhaloota haaraadha jedhamu akka macaafni qulqulluun nu barsiisu. Inni Ibroota tokko irratti dubbatu garuu tokko lakkoofsa lama irratti dubbatu jecha ifaadhaan Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uume jedha. Amma samii waa'ee ayyaanaatiin kaafna yoo jenne hin ta'u. Lafas immoo akkasii miti wabati mee waan jedhu sitti maali? Kallattiidhaan waa'ee uumuu. Macaafarraa banaatiin sitti dubbadhamee akkana jallisee sitti dubbadhe gaariidhaa miti. Awwal. Fakkeenyaaf yeroo takka na eegi yeroo takka ragaalee koo sitti bitadhee ergasanii yeroo baay'ee qabu yeroo takka na eegi bismillah yeroo takka na eegi yeroo takka na eegi maal taate isa kana booddee jedha mul'atu Yohaannis boqonnaa 21 irratti kana booddees ani bantii waaqaa haaraadhaa fi lafa haaraa nan argee jedha. Bantiin waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru galaannis deebi'ee hin argamu jedha. Bantiin waaqaatii fi kun amma guyyaa qiyaamaatti jechuu dandeessa. Dabalataan ammas ammoo Phexros tokkoffaa jechuudha boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti Phexros tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti maal jedha? Phexros mataan isaadha jechuudha. Akkana jedha. Isin sanyii badutti otoo hin ta'in sanyii hin badnetti sagalee Waaqayyo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu jedhan. Haaraa taatanii dhalattaniittu. Ergaa Yaaqoob irratti illee jira. Haaraa taatanii dhalattaniirtu jedhan. Eenyu jedha? Kanaafuu haaraa jechuudha dhaloota haaraadha. Bakkeenya ergaa Yaaqoob irratti illee jira wanni kun boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti siibaniitiin si dubbisaa. Qoy yeroo takkamee naaf obsi. Amma mee garaagarummaa isaatu kutaati dhaqaa jirtu walillee waliin wabeeffatan. Lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Nuyi uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatu nu dhalchee jedha. Uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatu nu dhalchee jedha. Eenyu jechuu jira? Yaaqoobtu jechuu jira. Kanaafuu uumamni amma jedhamaa jiru kun uumama haaraadha. Ka Waaqayyo haarawatti dhalchee jedhamee dubbatama. Yesuus Kiristoos isin kan uumama lafa kanaatii miti jedhee kan dubbatu isa kana barattoota isaatiin. Jarri asirra dhalachuu wallaaleetii miti Yesuus. Rabbiin amma haaromse jechuudha. Uummata haaromse karaa Yesuusiin haaromse jedhamee gaafsan dubbatamaatiin ture. Uumama haaraadha malee kan dubbataa jiru samiin duraan karaa Yesuusiin uumamte jechuudha miti. Yesuus maal gaafsan hin jiru. Yesuus hin jedhu hin jenneen hin jiru. Kakuu moofaa keessa tasuma taate wanni Yesuus jedhamu hin jiru tasuma taate.
Kakuma waa keessatti wanni Yesuus jedhamu tasuma hin jiru. Ilma Waaqayyoo ilma illee kan jedhamee dubbatame seera uumamaadhaa dhayitee dubbatte amma waa'ee samiif dachee achi dubbatame wanni ilma Waaqayyoo jedhamu tokko illee hin jiru. Uumamni dubbatamaa jiru kun uumama haaraadha. Uumama haaraadha. Kana malee illee ragaan hedduu jira yoo naa kenni jette siif kenna bakka hedduutti dubbatameetiin jira. Akkasii. Awwal gaariidha yaadni kee. Amma ati akka ati itti hubattetti natti himaa jirta. Kutaan macaafa qulqullaata manaaf dubbifteef inni nani jalqaba dubbise wal wabeeffataa. Wal wabeeffataa. Waaqayyoo karaa Yesuusiin waa uume jechuun maal jechuudha kan jedhu irratti bar. Karaa isaatiin waa uume jechuun. Tole awwal yaada si dhaggeeffadhe miti. Mul'ata Yohaannis irratti dubbina tamma Yohaannis samii haaraa nan arge lafa haaraas nan arge jedhee inni dubbatu waa'ee mul'ataati. Waa'ee kallattiidha waa'ee uumamuu osoo hin taane waa'ee uumama isa kan waaqarraa akkuma lafa kanarratti addunyaa samiin bakka meeqatti qoodamte samii meeqaffaatu jira. Yohaannis wanti inni mul'ataan argeera jedhee dubbatu waa'ee isa kanaati. Yaadni koo garuu macaafni qulqulluu Yesuus Kiristoos uumuu keessatti qooda qaba. Abdii jirta isa kana akkasiidha. Yaada na bira jiru dubbadhee jira. Taani ragaalee sii kenne. Fudhachuu dhiisuun kan keetimee abdii jirta abdii yoo jiraatu dubbadhe. Yeroo takka naaf hoosee abtaamume yeroo takka naaf hoosee yeroo takka. Mega gaggabaabsaa jirme. Eeywa abdii jirta. Jira abdii Musa. Eeywa amma. Inshallah safara baha karaa deema amma waan ta'eef hagana lallabanne amma lallabni kun guddaadha si galtee kanuma keessa rabbi barakaa haa kaa'u jarri waan hin hubatte dheetii yaada rabbiin yoo tamaraa keessa kaa'e kanuma toga haa rabbiin alaafisuuti kalaas itti fufaame tabaam